Ashama harka fuunee jaallattoota fi hordoftoota chaanaalii YouTube bilbila kun har'as waan haaraa tokko isinitti himuuf deebi'eera. Innis appilikeeshinoota baay'ee of keessatti qabu keessumaa warreen iddoo isin rakkisuu fi appilikeeshinii isin gargaaru tokko isiniif qabadhee dhufeera. Innis maqaan isaa All Tools jedhama. Akkuma asirratti argitanii appilikeeshinii kana Play Store irra seentanii All Tools jettanii search yoo gootanii argachuu dandeessu. All Tools kan jedhu kana search erga gootanii sana booddee jalqaba irratti isinii dhufa ATE software jedha jaratu develop godheenna daawunloodii miiliyoona tokko ol qaba akkuma buustanii fixxaniini open jettanii keessoo isaa ilaaluu dandeessu. Sana booddee akkuma argitan kun appilikeeshinoota baay'ee of keessaa qaba egaa. Na appilikeeshinoota kun ibsaa of keessaa qaba, reminders of keessaa qaba, blank kaamii, nootii of keessaa qaba, weki tookiin kuni meetira 100 keessatti qarshii tokko malee akkamitti walii bilbiltanii nama wajjin haasa'uu dandeessu. Music group inni jedhu kun immoo moobaayilii tokkooni moobaayilii sadii wal quunnamsiistanii muuziqaa si'a tokkotti hunduma isaarraa muuziqaa wal fakkaataa kan taphatu gochuu dandeessu. CCTV'n kun immoo kaameeraa walii wal quunnamsiisuudhaan akkamitti akka control gochuu dandeenyudha. Control phone seensinis wal quunnamsiisuu moobaayilii keenya wal quunnamsiisnee moobaayilii keenya moobaayilii nama biraa akkamitti akka control goonu isinitti agarsiisa. File transferiidhaan faayila keessan transferii gochuu dandeessu. Wi-Fi calling kunis Wi-Fi dhaan waliif akka bilbiltan. Basic utility jalatti immoo kompaasii, leevelerii, speedometer, altitude waan baay'eedha kan inni of keessaa qabu. Appilikeeshinoota isin barbaachisan isin fayyadanii as keessaa fayyadamuu dandeessu. Kaameraa toolsii warreen jedhaman keessaa immoo barcode or QR code kana kunis baay'ee isin gargaara. Color detectorii, text recognition, motion scan waan baay'ee qaba. Cam scanner illee of keessaa qaba. Heart rate of keessaa qaba. Body mass index maal of keessaa qaba waan baay'ee of keessaa qaba. Na appilikeeshiniin kun isin gargaara waan yaadeef isinitti agarsiisuu dhufe kun screen recorder of keessaa qaba. Record kan godhu mataa isaa illee qaba. Akkuma isin argitan immoo text to speech haasoftanii gara barreeffama gara haasaatti isinii jijjiiruu danda'a. Haasaas immoo gara tekstiitti isinii jijjiiruu danda'a. Kun maybe afaan Ingiliffaa qofaaf ta'uu mala. Na konvertarii appilikeeshinoota naannoo 60 olii of keessaa qaba. Generate QR code fidanii as keessatti gara Word yookaan lakkoofsaatti isinii jijjiiruu danda'a jechuudha. Kanaafuu appilikeeshiniin kun baay'ee isin fayyada waan yaadeefidha. Kanaan appilikeeshinii kana isinitti hime. Kanaafuu appilikeeshinii kana buufadhaatii itti fayyadama. Warreen buusuun isaanii isin rakkisu immoo chaanaalii teelegiraamii koo bilbila konettanii sarchii yoo gootan argachuu dandeessu. Achirran isiniif ka'a. Liinkii isaas diskiripshinii keessa isiniif kaa'uu nan danda'a. Viidiyoon kun isinitti toleera yoo ta'e laayik gochuun dagatinaa hiriyoota keessaniif qooda. Subscribe gochuun nu bira dhaabadhaa. Galatoomaa gaaffii qabdan koomentii irratti naa barreessuu dandeessu. Ulfaadhaa.